qe'een goota magarsee akka mujjaan magarsineef qe'een goota magarsee mujjaa magarsuu hin qabu. Siidaan irratti ijaarameet kabajamuu qaba. Qe'een goota magarsee immoo amma mujjaa magarsaa jira. Suni akka gola keenya keessaa bahuuf tumsa hawaasaa yaa ta'u. Kaanserii sammuu isa cimaa ta'e biyya keenya raasaa kan jiru wantoota akka gandummaa, wantoota akka waltuffachuu, wantoota akkanaa kana irratti artistiin Oromoo immoo xiyyeeffatee rakkoon akkanaa kuni akka baduuf hojjechaa sila akkuma nama dura sii kaa'isan kunis dubbii dhibaadha beektaa. Kaanserii sammuu isa cimaa biyyattiittis dinagdeettis namattis rakkoo ta'e rakkoo akkanaa kana. Kuni maal fidee dhufa? Tokkummaan nu dhorka. Kuni maal fidee dhufa? Jeequmsa fida. Kuni maal fidee dhufa? Waliin ta'uu nu dhorka. Gaafa facaanee maaltu dhufa? Salphachuutu dhufa jechuudha. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummaa biraatiin walitti deebineerra keessummaan keenya har'aa duraan mana kanaaf haaraa miti akka keessummaatis miti egaa Madaamu Goleetiin beektu yeroo as immoo shaggar irra naannahii kan jedhus Oromiyaa Art Institute irratti daawwachaa akka turtan. Kanaafuu namni har'aan isinii qabadhee dhufe nama beektanidha jechuufanii Geetuu Abbabaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Nagaa jirtaa? Nagaa akkam. Deebinee waan ol agarreef natti tole. Baay'ee galatooma isinis naaf ergeessaniif. Hayyee Geetuu egaa kanaan dura Madaamu Golee sirba jedhuun istiidiyoo kanatti argamtee amma tokko irraa haasofneerra. Osuma Bubburiin gaa deebi'een dhufaa sirba biraatiin jettee akkuma jette immoo waadaa kee eegdee sirba biraa gadhiisteerta. Akkam ture mee Madaamu Goleetii as sirbatti deebitee akkamiin milkoofte? Wanni hundumtuu sadarkaa jalqabaatti wanti milkaa'u hin jiru. Bu'aa baay'ee nama gaafata. Kufaatii ka'umsa nama gaafata. Obsa nama gaafata. Dandeettii nama gaafata. Gaafa Madaamu Golee hojjedhu namni kamiyyuu akkan sirba hojjedhu hin beekani waan ta'eef ammana hunda awudiyaansii yookaan immoo dhageettiin jiru baay'ee ammana hunda hin turre. Ergan hojjedhee to'ee qilleensa irratti gadhiisee booda namoonni baay'een dinqisiifachuudhaan amma dandeettii qabdaa jechuudhaan na cinaa dhaabbataniiru. Yaa sadarkaa yaadatiin namni waan danda'u nama cinaa dhaabbata waan ta'eef sanumatti aansee egaa mana jajjabinni jiraate kan jedhu immoo sirba shaggaritti naanna'ii jedhu kana hojjedhe. Shaggarirra naanna'een kuni baay'ee dhageettii argateera. Keessattuu gama tiiktookitiin amma naannoo viyuunsaa yuutuubii jalatti tiiktook irratti 157 naannoo 157 naannoo kana geera. Ani isaan kutanii yuutuubii isaanii alatti gadhiisan irratti jechuudha. Kun immoo maal agarsiisaa jechuun ji'a tokko sirbi kun erga gadhiifame namni ammanaa daawwate jechuun immoo baay'ee akka namni jaallateedha kan mul'isu. Lammatatti namoonni baay'een nan beekne illee koomentii tiiktookii jala galtanii yoo ilaaltan waan sin ajaa'ibu keessaa bilbila keenyaa ergi koomentii jalatti fakkan barreessan baay'eetu jiru. Bilbila keenyaa ergi kun immoo akkaawuntii keenyaa ergi jedhanii waliin barreessan baay'eetu ture. Isaan keessaa muraasa isaanii naman duuba isaanii qoradhee bilbila ergee fi wal dubbisnee akkaawuntii irratti deeggarsa illee naaf bichaa turan baay'een isaanii jiru. Isaan gaafuma sagantaa sana galata isaanii wajjin dhufu waan ta'eef isin agartu. Akkas ture wanti ture. Baay'ee bareeda. Egaa shaggarirra naanna'een gara fuulduraa eebba isaallee saganteeffatteerta. Isa gara fuulduraa kan irraa haasofnu ta'a. Eebbi gara fuulduraa dhufu kun Madaamu Golee hammatamoo shaggarirra naanna'ee qofa? Sirba haaraa hammataa dubbiin kun dhibaadhaa kan jedhu sirbi kun baay'ee sirba ergaa guddaa qabudha. Okay, kan dhufaa jirus? Kan dhufaa jiru. Isa amma kanan eebbisu kun. Okay, shaggarirra naanna'een? Shaggarirra naanna'een gadhiifameera. Qilleensa irra jira. Dubbiin kun dhibaadha kan jedhu kun immoo ergaa guddaa qaba. Jaarsolee gurguddoo barbaada. Lookeeshinii gurguddaa barbaada. Guyyaa baay'ee barbaada. Daayirektara guddaa barbaada. Kanaaf immoo deeggarsi na barbaachisa. Kanarratti amma akka namoonni na deeggaran na cinaa dhaabbatan kan ani gaafadhe isa eebbii amma itti aanu kun jechuudha. Mee akkas taanaan itti deebina. Shaggarirra naanna'ii nutis duraan har'a boru istiidiyoo keenya dhufta osuma jennu piroomooshinii illee sirriitti siin hojjenne ammas deeggaruu qabnu siin deeggarre gara keessatiin illee waan tokko waliin hasaa turre. Shaggarirra naanna'ii san xiqqoo nus lulana bifa viidiyootiin haasaa keetitti waan galchuu qabnuuf
isarraa xiqqoo jenneet gara amma dubbiin kun dhibaadha gara jedhu isaanitti dhufna. Oromiyaa Aart Inistituut irra jira baay'ee bareedanaa deemaa jira jette. Sirba kee Madaamoo Goleetiin sirbi kee Madaamoo Golee isa duraa ture. Sirba Madaamoo Golee sanarraa muuxannoo fudhattee egaa jalqabaa fi kan itti aanutti deemu garaagarummaa guddaa qaba. Akka jalqabaa san chaalenjii akka hin taane nan amana sirba shaggar irra naanna'e kanatti. Kanaafuu amma tokko akka duraa sanis wantoonni barbaachisan akkuma jirutti ta'ee akka sirba duraa sanitti akka hin rakkanne nan amana. Maal ture akkam ture chaalenjoota baay'ee ture? Maaltu ture seete gaafa sana namni illee nan beeku waanuma fi inni soon ba'ee homaa rakkoon qabu ture jechuudha. Yeroo duraa sanaa jechuudha. Jalqabas waan ta'eef namni sin komatu jechuudha. Gaafa lammataatti garuu muuxannoo hedduu argatta waan ta'eef muuxannoo kana immoo qabattee hawaasni waan caalumsa eega. Waan caalu hojjettee ba'uuf immoo dhamaatii guddaa si gaafata. Kanaaf ani immoo ni beekama yeroon qabu baay'inaan inumaayyuu yeroon baay'ee natti hanqata. Ani vookaalii tireeningii kanan godhu istiidiyootti qofan baasa sagalee kiyyaa jechuudha. Maaliif jennaan ganama sa'aatii tokkotti mana ba'a yoo akkam ture iddoo hojii dhaquudhaaf galgala sa'aatii 12 booda naan dadhabee wanatti galaa jechuudha. Kun immoo atuuyyuu dadhabbii keessa teessee yaadumtuu siin dhufu tireen gochuudhaaf vookaalii sana irra deddeebitee yaaluudhaaf siin dhufu. Gaafan istiidiyoo deemu konkolaataa keessa taa'ee itti yaadaan deema. Sammuutti jechuudha. Sammuutti yaadu fi baastee immoo ammam wanni ani yaade sunii fi wanti ani baasu amma wal madaala jechuun dirqama ture. Sana garuu yeroon waan hin jirreef gaafan istiidiyoo dhaqe qofa kan tireeningii kana godhu. Achitti baasee hammana baay'ee sagaleen kee jaalatama qaba. Baay'ee sirbi kee bareedaadha. Ijoolleen achi istiidiyoo jiran artistoonni gurguddoon waa akka Mogoroo Jifaarfaa ijoollee baay'eetu ture. Sirba kana Gaajoo Xilahuun hojjete yaambaa mucaa jedhu kana beektaa. Inni illee baay'ee na deeggaree. Mogoroon illee amma tokko bilbilee illee maal sirbi kun baay'ee deemuu danda'a maal jedhee baay'ee na deeggaraa ture. Sanaaf chaalenjoonni turan xiqqaan ture. Sirba kana baasuudhaaf lamaan isaanii waggaa tokko natti fudhate. Madaamoo Golees waggaa tokkotti hin xumure isa kanas waggaa tokkotti hin xumure. Kun maal agarsiisaa? Sila otoo haalli mijataan jiraate ji'a tokkotti ji'a lamatti xumuruu hin dandeessa ture. Tokko ikonoomikaalii maallaqa si gaafata. Diinagdeen barbaachisaadha. Lammata yeroo si gaafata. Sadaffaa nama mariisuu si gaafata ture. Garuu kana sadeen waa'ee yeroo hin qabneef ani mindaa koo qusadhee itti qubii seenee kanan seenee immoo achitti al tokko kan meeshaa yoon kaffale ji'a itti aanu immoo kan aayidiyoo yoon kaffale ji'a itti aanu lamaan sadaanitti immoo kan viidiyoo ittiin hojjedhu kuufadhaa jechuudha. Kana jechuun otoo hin beela'uu hidhachuudhaan otoo hin daaruu uffachuu dhiisuudhaan waan kana hawaasa biraan hin gaadhee chaalenjii amma naga hunda dabarsee garuu waaqni galataa argatu amma fudhatama gaarii namoonni illee baay'ee si duuka jirra amma jedhanitti ga'eera. Rabbumatu beeka. Baay'ee bareeda. Siimmoo xiqqoo kan si rakkisu rakkina diinagdee qofa osoo hin ta'in hojii biraatti bobbaatee waan jirtuuf fakkeenya baankarii akka taate yookaan immoo baankii akka hojjettu keessumaayyuu warri baankii ganama seentanii galgala baatu kana aartii wajjin deemsisuuf chaalenjii akka qabu kanaan durallee irraa dubbanneerra sunis chaalenjii tokko jedheen amana ati sana keessa dabartee garuu waan haaraa fiddee dhufuu keetiif nullee asumaan baga milkooftee galatoomi sin jala. Galatooma. Hayyee shaggarirra naanna'ii kan ammoo xiqqoo ishii irraa kaasna ulana boggeen viidiyoo isaa walitti nu fida. Xiqqoo ishii immoo asumatti meegaa chaalenjii ol goona irraa nu sirbi xiqqoo ishii akkuma yaadachiisate. Shaggarirra naanna'ii kun ergaa inni qabu namoonni baay'een warri hubatanii namoonni baay'een immoo akkuma sirbaatti dhaggeeffatu waan baay'ee galuuf natti fakkaate beektaa. Sirbichi jalqaba irratti koonna laalidha. Koonna laalidha karra shanan maqaadha. Erga karra shanan maqaadha booda gara Finfinneetti gala. Sana boodatti gara shaggarirra naanna'eetti dhufa. Namni karra shananii dhiyeessa seenaa Finfinnee seenaa jechuudha. Amma immoo magaalaa Shaggar maqaa moggaasa ishii ganamaatti deebitee mitiire. Karra shanan kun immoo eessarra jira? Shaggar keessa jira jechuudha. Karra shanan kana seentee koonna laalee eessatti Finfinneetti garuu immoo eessarra naannoftee Shaggarirra naannoftee karrumti shanan kunuu Shaggar waan ta'eef achirra naannoftee eessatti dhuftaa Finfinneetti dhuftee wallaalaa yookaan immoo walagarraa jechuudha. Baguma karra shanan kanan cufinati. Namatti tola. Lammateetti wanti inni ergaa dabarsu erga dhufee booda waa'ee boolee maal waa'ee waan tokko
Intu tuttuqa. Namni baay'ee maalaan jedha sitti fakkaate namni yeroo baay'ee akkuma itti ilaaletu isaa sirriidha beektuun abboonaalee sirriidha waan ta'eef daalattii kan jedhamu Finfinnee keessaa 6 kiiloodhaan namni baay'een gaaffii waan naa dhiyeessaniif. Daalattii isaan immoo eessatti fudhatanii ishee mana hidhaa gangarasii kan gara sabbata jiru kana amma namni ammam akka seenaa dagate sitti mul'isa kun. Caffee Haraaratti irraan daalattii sabbata jiru maaltu si geessa? Osoo daalattiin bakkana jiru. Ani kanan jedhe caffee Haraaratti irraanii daalattiitti kootu na laalidha. Caffee Haraaraa jechuun 6 kiiloodhaami. 6 kiiloo irraan garamitti deemta? Gara 6 kiilootti deemtaa mire? Ammana hundaa namni seenaa isaa dagateera. Xiqqaate namni 10 namni 20 na gaafateera qaamanii jechuudha. Daalattumti kuni kamii? Kan negatiivitti yaadii ta'uu danda'an beekamu. Daalattii mana hidhaa jirta moo jedhee fa'aa kan nagaafate. Akkamitti yaaddanii? Daalattiin mana hidhaa isa karra qoreedhaa achi jiru. Daalattiin kun immoo 6 kiiloo isa caffee Haraaratti irraan 6 kiiloo as jiru. Kana waan baay'ee barsiisa. Namoonni kun amma deebii kana gaafa argatan seenaa kana baranii jechuudha. Irra guddaa kan hojjetame kanaafi. Egaa wantiin artii immoo tokko kanuma kaayyoon artii. Kaayyoon artii kana waan ta'eef. Amma muuziqaa irraa nu jedha hin eechi. Shaggarirra naannaayi kotoo waan ofii adarba burre kotoo waan ofii asarbanga burre afaaniin attaataa miilaan beenu ala bulle mawal dura baana ala bulle. Toraan baaburaa biite akka shaararuu Finfinnee liite akka shaararuu Finfinnee liite kiyyaafaa sitoof kenne na'uu kiyyannaa na'uu kaamsiite waan baraa kana sirrattan fite tolee yaanaa fiira kootu naa biira gullallee dachee seenataan jira yaa turee jedha maale yaa turee maqaa kee turee miti yaa turee maqaa kee turee miti sumaaf natti gungumu gootaraa hormaataan uree miti sabbataa namaata muree miti. Shokotee oduu hin danda'e ilaaltana. Baay'ee bareeda baay'ee shaggarra naanna'ii anillee deddeebi'ee dhaggeeffachaan ture. Oromiyaa aartiin irraa egaa namoonni baay'een akka ilaalaa jiran akkumaatu duraan akkas ta'e abdiin qaba. Sirbichis kanuma ilaalamu ati yeroo hin qabne kana keessatti waan bareedaa fiddee dhufuu keetiif waan seena qabeessa ta'e waan nama boonsudha namatti tola. Gamanumaan immoo mee gara fuulduraa maalan fidee dhufaa jira jettee? Dubbiin kun dhibaadha kan jedhu. Dubbiin kun dhibaadha. Waggaa tokkotti deebi'aa qondaalli kun. Dubbiin kun dhibaadha. Baay'ee sunillee eega gadhiifamee ji'an bullee waggaa illee natti hin fakkaatu. Dhugaadha. Kan miilaa yoo harki nagee waggaan hin gahu. Amma danda'ame birraa kanan nan yaala. Yoo nan hidhachuu danda'e nan dhiyeessa. Yoo nan dadhabe muusimtu jira. Dubbiin kun dhibaadhaan akkamiin? Dubbiin kun dhibaadhaan amma waan baay'ee of keessaa qaba. Namni walitti muufachuu danda'a, gammaduu danda'a, waljifachuu danda'a, walitti aaruu danda'a. Waan akkasii suni dubbii dhibaadhaa jechuudha. Dubbii dhibaan kun immoo akkamitti furamuu danda'a kan jedhu hawaasa keenya keessa aadaa addunyaarra hin jirretu jira.
Aadaan kun maalidhaa? Tumaa kan jedhamu Oromoo keessa ni jira. Tumaan maali? Tumaan caffee mataasaa qabaa. Jaarsi tumaa mataasaa qabaa. Laga lagaan tumaan kun akka laga isaanii jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Namni yoo nama ajjeese maal gochuu qabaa? Akka gadoon akkas hin deebineef. Namni yoo nama rukute maal gochuu qabaa? Namni yoo nama miidhe maal gochuu qabaa? Obboleessa isaa maal kiisaa? Abbaa isaa maal kiisaa? Kun tumaan kun Oromoo keessa jira jechuudha. Dhibdeen akkasii suni yookiin immoo dubbiin akkasii suni dubbiin gola keenya keessa akkasitti jiru suni furmaata akkanaa kana akka argatuuf daayirektara guddaatti fudhee yoo rabbiin na gargaaree jechuudha. Sirba ergaa gaarii qabu hojjechuudhaaf kaayyoon qabaa jechuudha. Kana fudhatee dhufaa jira. Okay, gara fuulduraa dhufaa jira. Eebbisaallee egaa informaalii waliin haasofneerra. Eebbi dubbiin kun dhibaadha. Gara fuulduraatti waan jedhu naa kaasteerta. Amma isa bal'inaan irraa haasa'uu dandeessa. Eebbi artiin kan geetuu yookaan immoo kan eebbaa yookaan immoo kan boggaalaati. Artiin kan hawaasatiin amma maaltu jira sitti fakkaate biyya keenya keessatti kaanserii sammuu isa cimaa ta'e biyya keenya raasaa kan jiru wantoota akka gandummaa, wantoota akka waltuffachuu, wantoota akkanaa kana irratti artistiin Oromoo immoo xiyyeeffatee rakkoon akkanaa kuni akka baduuf hojjechaa sila akkuma nama dura sii kaa'isan kunis dubbii dhibaadha beektaa. Kaanserii sammuu isa cimaa biyyattiittis dinagdeettis namattis rakkoo ta'e rakkoo akkanaa kana. Kuni maal fidee dhufa? Tokkummaan nu dhorka. Kuni maal fidee dhufa? Jeequmsa fida. Kuni maal fidee dhufa? Waliin ta'uu nu dhorka. Gaafa facaanee maaltu dhufa? Salphachuutu dhufa jechuudha. Kunillee haajansaa dubbiin kun dhibaadhaa keessa jira jechuudha. Dubbii akkanaa kana furteetti gochuudhaaf artistiin Oromoo immoo sagalee ta'uu qaba jechuudha. Bara duriidhaa jalqaba afaan Oromoo sirbamurraa kaasee amma har'aatti artistiin Oromoo namni tokkummaa irratti sirbin hin jiru. Garuu immoo waan sun furamee moo furamne kan jedhu wajjumaan argaa jirra jechuudha. Hin furamne jennee immoo taa'uu hin qabu. Inumaa sirumaa cimsinee hojjechuu qabnaa jechuudha. Itti fufnee itti cimnee waan barsiisaa ta'e hojjechuu qabnaa jechuudha. Kanaaf dubbii akkanaa kana hojjechuuf yookaan hojii akkanaa seenaa akkanaa kana hojjechuuf immoo ani dandeettiin qaba yoo ta'e dandeettii weellisuun qaba yoo ta'e inni walaloo danda'u walaluudhaan naa deeggaru. Inni daayirektara danda'u immoo daayirektaraan naa deeggaru. Inni immoo yeedaloo danda'u yeedaloodhaan naa deeggaru. Inni biraa immoo harki gaa yoo ta'e dinagdeedhaan nu bira dhaabbataa jechuudha. Kan irratti amma waamicha Oromummaa kana nan yaammadhee namoota qabu na cinaa dhaabbadhaa. Hamma danda'e shaggarra naannee hojjedhee gurra keessaniin gaheera. Madaama golee hojjedhee gurra keessaniin gaheera. Amma immoo humna dhabeera waan ta'eef humni kiyya sini. Anis sini waan hin ta'eef na cinaa dhaabbadhaa waan jedhu. Yaamicha akkasii kanaa jechuudha amma kana. Baay'ee bareeda. Yoomi guyyaan isaa iddoon eessaa? Guyyaan hagayya 26 Sulultaa Yaayyaa Viileejii iddoo jedhamu. Kutaa magaalaa Sulultaa aanaa mana abbichuu. Yaayyaa Viileejii namni baay'een hin beekaa. Akkanuma wantoota irraa sirkiloo kan jedhu xiqquma gad dabarte. Iddoo sana gaaf sana hundi keessan namni ulaa miidiyaatiin dhageessanis namni waraqaa waamichaa isin bira geessa waamicha Oromummaati waan ta'eef kan hojjennu Oromoodhaaf waan ta'eef artiin kan hawaasaati waan ta'eef hundi keessanuu akka nu bira dhaabbattanii narraa nafinaadhaa jette. Jedhee waamicha dhiyeeffadha. Nu akkam xalayaadhaan nu yaamtamoo asumaan nu harkistee deemte? Isinuu yaamtu nama biraa hidhee yaada. Isinitti nima waa'ee artii waan ta'eef isinuu yaamte hidhee yaada. Baay'ee bareeda. Dubbiin kun dhibaadha. Egaa eebbisaa gahee jira jetteerta. Akka milkooftu abdiin qaba. Baay'ee anillee taayitilii isaa yeroo ilaalu xiqqoo cimaa fakkaata. Garuu keessa yeroo seenan immoo aadas ni qaba. Waan aadas ni qaba. Fakkeenya amma aadaa keessatti tumaa kaasteertaati. Namni yoo dhabe akkamitti furmaata akka fidu isa kaasteerta. Kuni aadaa fiduudha Oromoon qabullee ni kaasa. Akkasumas immoo rakkina jirullee sirba mul'isuudha waan ta'eef egaa akka itti milkooftu abdii guddaan qaba. Ani geetuu har'a yeroo lammaffaadha kan wal agarre gaafis ittiin baay'isu. Xumura irratti garuu ani wanta nan dabala yoo jettu yoo jiraate banaadha. Waan baay'ee waan xiqqoo nan jedhaa waan baay'ee dubbachuun faayidaa hin qabu. Oromoon yoo dubbatu mammaaksisan dubbata. Dubbiin baay'attee farri ittiin fe'anii
Amma marti keessanuu warri miidiyaalee artistoonni illee aktiivistoonni illee tiiktookaroonni illee waan hojjechuu qabnu tokkotu jira wanna guddaan jechuudha. Innis maal inni gula maatii keenya bira waan jiru hundi keessan gurraa qabdu. Waan guyyaa irra ta'aa jiru hundi keessan gurraa qabdu. Qe'een goota magarsee akka mujjaan magarsineef qe'een goota magarsee mujjaa magarsuu hin qabu. Siidaan irratti ijaarameet kabajamuu qaba. Qe'een goota magarsee immoo amma mujjaa magarsaa jira. Suni akka gola keenya keessaa bahuuf tumsa hawaasaa yaa ta'u. Hawaasa wal sagalee hawaasaa yaa dhaggeeffannu. Hawaasni jechuun qulqulluudha akka nuyi miti jettee. Hawaasni kuni sagalee mataasaa qabatee gara daandiitti baay'ee dhagaa jirtamti sooshaal miidiyaa irra jira. Amma nuti immoo artiin kan hawaasaati jennee artistiin immoo hawaasa jennee maal gochuu qabna? Kana tumsuu qabna jechuudha. Isinillee kanatti nu jabaadha. Nuyi amma Tolasaa Caalaa Shallamaa jennee nama adda baasuu odoo hin ta'in hawaasni tokko waan ta'eef waan hawaasni jedhu sana qabannee hawaasa tumsuu qabna. Hawaasa duukaa ta'uu qabna jechuudha. Kana kanatti artistoonni keenya illee tiiktookaroonni illee warri miidiyaa kun illee adaraa nuuf jabaadhaa. Tokkummaan hawaasa keenyaa akka cimu nageenyi biyya keenyaa akka cimu akka walii tokko taanee itti fuun akka gargar baanee too'ii akka qotiyyoo sadeenii sana gargar baanee qalamne. Kanaaf kana dhaamsa dabarfachuun barbaada. Kana itti ayyaannu tokko taanee nageenya akka dhufu irratti haa hojjennu. Irratti haa hojjennu. Dhaamsa geetuti. Dhaamsa hunda keenyati. Kan geetu qofa odoo hin ta'in. Har'a gaa waltajjiin kan kee waan ta'eef asitti kan keeti. Garuu kanuma hundaati. Kanuma hundaati. Ayyee sirba haaraa dhufaa jiru irraa nuuf jettamoo gaafasuma dhagaan. Barbaadanii siniif hin jedha rakkoon qabu. Xiqqoo keechaan buustuu fi ormi immoo haa eegu. Nyaachuutti daalachaa dhiisuutti irra dibaadha. Lakkii cireessa waamaa dubbiin kuni dibaadha. Hayyuun fala himaadha. Lakkii cireetti waamaa dubbiin kuni dibaadha. Hayyuun fala himaadha. Dubbiin kuni cimaadha. Hayyuun fala himaadha. Dubbiin kuni dibaadha. Kan mala himaadha. Jedha amma nama jedhe gaa. Amma nama jettee gaa kana caalammoo yoo irraa gaafa fudhadhiifamu dhageessu waan ta'eef. Baay'ee bareeda. Geetuu Abbabaa milkaa'ii siin jenna. Egaa akkuma dura kaasne ogummaa ati amma irra jirtu irratti achirraa kaatee artii hamman ammoo keessa seentee socho'uun egaa waan salphaa miti. Kanaafuu gara fuulduraallee sirba kanaa boodas deddeebitee waan Oromoo irratti akka hojjettu abdii guddaa qabna. Har'aaf garuu waan dhufteef guddaa galatoomii wanni dabaltu hin jiru jedheen yaada. Geera galatooma hundi keessanuu fayyaa ta'a. Walirraa nafnu dhaamsa kootii 26 irraa nafina jechaadha. Galatooma. Ayyee atis waan dhufteef guddaa galatoomii. Egaa milkooftee immoo egaa sirbi ba'ee booda deebinee daawwattoota wajjin kan wal agarru ni ta'a jedheen yaada. Ati waadaa galteen cabsitu sirba fideen dhufa jettee shaggarra naanna'ee fiddeen dhufte ammas immoo kana fideen dhufa jettee egaa fiddee dhuftee booda akka deebinee wal agarru abdiin qaba. Har'aaf galatooma. Galatooma guddoo. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin keenya weellisaa yookaan artist Geetuu Abbabaa waliin taasisne isa daawwattan fakkaata. Egaa milkaa'ee fi yeroo biraa immoo viidiyoon isaa yookaan kiliippiin isaa egaa hojjetamee xumuree booda gara keessanitti deebisnee kan finnu ta'a. Ammasitti garuu yeroo biraa keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf galatooma.